Jawaar Muhammad Facebook irratti maqaa kiyya maxxanse akkasuma namoota kumaatama lakkaa'an bobbaasee mana jireenyaa kiyya sharikaa an hojjedhu seera tokkoon alatti ragaa beekamtii mana sirreessaa yookaan mana waajjira poolisaa irraa osoo isaan kennamin mana jireenyaa kiyyaa fi sharikaa an hojjedhu durriyyee isa jala yaatu waan maxxansiiseef Jawaar Muhammad Siraaj guyyaa borii irraa kaasee yoo ati namoota yakka dalaga warroota adireesii kiyya kana maxxansanii fi footoo kiyya kaasuu qabaattu taate waajjira poolisii biyya Jarman dhaqee maqaa kee guutuu wajjin kissii akka sirratti banu si beeksisuu barbaada. Innu alba'aa jira ufurra fincahaa jira albaatii qabachuu dadhabee manaa bahee kararra deemaa jira wanni mana kiyya barbaadaniif maalidhee ufurra alba'aara isin maaltu isin cinqe namni waa balleessu malee hin muddamu sinii galee funyaan baaldii godhee amma qabaa ganna dhiisaa jedha gaafa mallaqa guuree ijoolletti ergee ijoollee ficcisiisee ka'e dhumte haadhumtuu dhiisaadhe arsanu haadhumtuu itti dhiisaadhe akkasumatti haadhumtu wallahi maal rakkatte ilmaan miskiinaatii kadhumu ati teettee nyaatta warruma isaa qabaatii roobeen fixaayidha dhaqa booratti ana isiniin jedhe ajajni taree jiru gara takkallee hin geessinaa gannaaleen fidaa yookaan ilmi haadha raawu ta'ufiiti Awurooppaa taa'ee qabbana keessa taa'ee dalagaa ofii dalagata ilmaan ofii guddifata ilmaan miskiina ka haati isa malee eeggan mucaa gaarfaa sanamma haati eega gaafa inni narraa biyya kanaa baheeti naa ife jette sinii galee akka gaafa inni asii deemee mana ijaaradhe jette anuu nama ta'e jette saffaa namaa dhaqe jette namaan qixxaa'e jette mucaan kiyya namaan na qixxeesse jette warri nyaachise isa kan gumaa keessan dhaqaa baafadha abbaan takka ka waan takka na gootu hin jirtu dhaqaatii gumaa keessan baafadha namicha kanaan ala ka biraa tokko hin qabatinaa warri baale nama arrabsuun asirra deemanii alba'uun gootummaa miti badii balleessitee jirtaa Mubaarak Baalellee hin jiru ka duraa keessatti hirmaate elaa badii balleessitee jirtaa gabbayii badii kana ummata kiyya dhiifama naa godha anatu ilmaan keessan ficcisiise anatu gumaa keessan kafala jedhii yoo ati gabbaatee dubbatte namni waan kee dubbatuuf hin jiru namni dhiifama rabbuu namaa godha namni waan siin gooneef hin jiru dogongora keetiif garuu atamma badii irratti badii dalagaa jirta ka ijoollee miskiinaa ilmaan miskiinaa ficcisiifte si hanqate gabbaatee tini ammallee arrabaa fi waan hin taane muddamtee of keessaa albaa'aadha tara gaaggaye obboleessu akkanatti namni si dhiisu hin jiru feetu albaataa mi dhibba albaa oolta malee yoo na achi beekamtee jirta bar kalas maafiyaa ta'uun ilmoo miskiinaa mallaqa itti walit guurtee itti ergitee ajjeesisuudhaan siigale maal rakkatte tima ilmaan tanteetii fi jaartii tantee qabbana kaayatte tahaati na fayyada buna naa bita jetteetiin asii eeggattu ajjeesisiifta inshaallah ati Awurooppaallee jiraattu achillee seeruma jira achi teettee olola sobaa lallabuudhaan namni ilmaan miskiinaa ficcisiise tokko mataa keeti achitti illee itti gaafatamte siigale biyyatti illee maatiin kan kee itti gaafatamummaa jalaan baatu feete albaate feete nama arrabsitee feete waan feete bulgaafatte hin baatu ufii wal saaxilaa jirani baramma warri waliin dalagaa turan warri waliin nama ajjeesaa turan warri waliin nama fixaa turan guutuun isaanii gayyaanii wal saaxilaa jiran ijoollee kaleessaa sanama mana dabbaalitti ufumaa waliin ta'e ani kaameraa qabaa fi katumee ajjeese isaa lakki ani hin tumne anu cuumiicataa ture ani nagarree jedha ka ajjeese kun maafiyaa guddaa ajjeesee geessee waakkata dabbalee dawaan guddaa dalage wallaahi waan ajaa'ibaa guutuu jala taa'ee dhaggeeffataa ture akkana laal
Igale haitti miskiinaa gaafa ba'uu hedduu gaafa ba'uu amma jawar suuraa kaleessa gadhiisee jennaan ijoollemmaan teenna ta gaafa duraa alba'aa turte ijoollee fixaa gadi ba'aa kuun 2,000 maalii jedhe 2,000 anas sii kenna nama walloo tokko qabdee fidde ka jedhe ka jiddaa kana taa'ee haraqee ofitti tumeetiniin iyyaa oolu muzammil kaleessa waan qabatuuf waan gadhiisu wallahi arrabni gootummaa miti arrabni namatti hin maxxanu arrabni wanni nama miidhu hin jiru ati yoo badii kan kee ofitti beeyte nama arrabsitu arrabni kee gara badii biraatti si oofu isa haraqee haasoysiisaa dhiisi namni dhuge waan haasa'u hin beeku annaa isinillee guyyaa tokko hin argattan waan hojii keessanii akkanatti haftan hin se'in ilmaan miskiinaa gattanii lafarra ilmaan diqaalaa ansanuu kana ajaa'ibe ijoolleen ila gara arsii kun maal abbaa keessanii wal dhooysuuf gadi baaftanii ofirraan kennitanii maa irraa maddaabaraa irra dhooytan baasaa kun kanatti irra taa'atii irraa dubbaddaa qabaa dhaqaatii maatii isaa beeytan ganda isaa beeytan warra isaa beeytan dhaqaatii qabaa gumaa ijoollee dhumtee irraa kafala irraa baasaa kalas hin jiru kenna kunoo kabaalee tokko kana tokko hafarsoodha tajirtu maraa baafnee hin kennin biyya keessa illee seerri hin jira yoo jarri qabamuu dadhabde maatii jaraattu qabamu sinii gale mucaa amma deengadda birkaa kanatti ajjeesan birkatti ijoolleen harargee ajjeefte kaarsiisan kaa'eeda mana dabbaalii dubbataa turan kunoo abbaan mucaa du'ee jaarsa biyyaa qabatee gumaa ofii baafachuuf mallaqaayyuu kafalu waan biraatu ta'u gara harargeetti imaluuf qophii xumuramee jira jechuudha maal goota kanaa ol san eenyuti hime ufumaa wal himan amma jarri tunillee kana hafarsoo waan waliin dalagan guutuu ganaa gayyaaftanii albaatan of keessa ganaa ufuma keessanii diinii miskiina akkana isin godhee isin himsiisa jechuudha dhokattanii hin baatan waa malee hin dhufne wanni Jawaar Mohammad bira geette ammoo fala argattu malee naftu isinii albaatidhaan biyya keessa facaatanii re'ee fi gaala tiifattan kanaa miti maafiyaan biyya keessaa sanuu likkii galchee agarraa hidhatti ol darbee hidhatti guuree Jawaar Mohammad kana namni akkanumatti ilaalee waan qallaalee wayii isinii fakkaataami isa bira dubbiin geennaan allaqe dhumatte wallaahi dhumatte achi geennaan takka mootummamatu qabee hidha si darba ani gizee takka shaka Jawaar Mohammad mootummaa kana waliin dalagaa jira yaada teessoo isaa biyya biraa godhate malee biyya keessatti mootummaan aangoo kennee fi waliin hojjetaa jiranii kan jedhu nan mul'ata maafiyaa inni gadhiisaa ture ta likkii hin argatin jirti Itoophiyaa keessatti jirtu guutuun isii likkii ufii galtee jirti tuun hidhaa tuun aangorraa darbamte guutuun isii waan inni gadhiisee wanti ummatatti baaseef waan jiruun argatte isinillee argachuuf fagoo hin jirtan Jawaar waan akkanaa maal godhaa dubbataa gaddeebi'ee ijoollee biyya arabaa waliin hin jedhamu lubbuu ilma namaati qabaa jirtu mixii miti kadhumaa jiru lukkuu miti namni bar inni miskiinaa guddaa bakka filateeti miti ka inni dubbatuuf siigalee lubbuun ilma namaa lubbuu ilma namaati isinitti homaa fakkaachuu dhabuu dandeetti obboleessi isinirraa du'uu dhabuu danda'a namni isinirraa nama keessan ajjeesuu dhabuu danda'a rifaatuun isinitti dhagahamuu dhabuu dandeetti isinii gale kana hayti miskiinaa amma takkaan gayyaa'aa jirti warri badii ufitti beeku kaleessa irraa gabbahee Jawaarin arrabsuu eegale arrabni ammoo deebiin ta'u arrabni ammoo waan takka yoo badii ufitti dabaluu taate malee furmaanni fidu takka hin jirtu ufurra gabbaatanii hin albayna guutuun keessan seeraan gaafatamtan isin gaafatamuu baattan maatii keessantu gaafatama maatii keessanillee rakkisina ufillee rakkisina waan kana warri godhaa turtan gabbaa dhiifama gaafadhaa ka amma deemaa jiru kunillee haa dhaabatee jiraayi kaleessa irraa ijoollee wal qabden agarreen asirratti bakka arifate kaanamu eessa dhaqanamu gandaggale amma kuni maatiin isaan qabamee hidhatti seen
mucaan amma ka amma kaleessa mana dabbaalitti sun isuma qaban abbama qabaniituma hire shabbetti ol darban gumaa kafaluu danda'a kafalee ba'u yoo kafaleen bahin namni nama ajjeese murtii jira hanga itti murtaa'u jira murtii ufiisan fudhatee mana hidhaa taa'u qus jedhe sii galee mucaalleen gaafa gale itti gaafatamummaa jalaan ba'u biyyi namaa idmee namaan taatu yoo lubbuun jiraatan gaaf tokko inuma galanii har'aasitti namni waa takka na godhu hin jiru namni na qabu hin jiru miskiina akka fedhe godhadhi akka feete itti taphadhu garuu guyyaa tokko inuma qabamta qabaa gadi hin dhiifamne qabamta rabbi si qaba maal si ilmaan miskiina asirraa ilmuu kee galte lasaanootiin dhaq ilaali sumaalee keessa bakka hawaalaa birriitti nama buusisan qabriin akkasitti arrooytee teettu sun nama ufiin dhume warruma dallaalaatti osoo achitti tumu ajjeesanii achitti awwaalan an ufii kiyya agartuu ijatti yaatiin arge qabrii sammara waa gandi wayii achi hin jiru waa lolli wayii achitti hin buune namni ajjeesee ilmaan san achitti awwaale ka abbaan hafuurri bakka kana jiraa hin beeyne achi jiraachuu qabriin achi jirti lasaanoti sumaalee keessa namni dhaqee argu jira qabrii san hin jiru namni ebeluu isaa beeku jira hin jiru abbaan ilma kiyya dhabe ilmi kiyya eegadee me kuno bakka kanaa ga'ee jedhee nuu bilbilee achi as hafuura dhabne ka jedhee anumaa kana keessaan na dubbisee nama akkanaa nuu maxxansinaan jedhu nama meeqa arge nama meeqa na dhufe kun yaman irraa gara suudii osoo deemu dhabame jedha kun sumaaleetti osoo sumaalee bakka kanaa ga'ee jedheetiin hin achiin sagalee isaa dhabne jedha warri ijoolleen isin jalaa dhabamtee waggaa 3-4 waggaa 5 waggaa 6 waggaa 7 isin jalaa dhabamtee isinii bilbilaa hin jirre takka gaara suudii kana keessatti duutee sabbara takka dallaalumatu sumaalee keessatti lasaanot bakka jedhamtutti ajjeesee awwaale sabbara kanaa achi ilmi keenna hin gala jettanii wanni isin eeydan takka illee hin jiru ilma keessan hin eegina waggaa haganaa namni lubbuun osoo jiraate namaa dawwaluun dhiisu namni yoo akkam ture waggaa takka ture waggaa takka ture sinii gale gaara kana keessatti ijoollee beekan dhume bakkuma amma kaleessa muca ijoollee wal saaxilte tanatti nama xiqqaa dhume ka jarri awwaalte jara waa takka itti fakkaatu nama lukkuu akkatti mormarraa darbeetiin hin achi geessee awwaale sinii gale Useen maabaraa jiran Tigree waliin dalaga Yaman keessatti ijoollee bishaan irraa buutee dadhabdee tawfiitiifuu deemuu hin dandeenye nyaata dhugaatii hin qabne Yamanii tolfatanii bakka akkanaa isin geessina Yamaniin duraan rahmatummaan beekamti ijoollee mateenna balleessee fixe makiinatti guuranii taaksitti fuudhanii Useen maabaraa kana biratti geessan jechuudha. Useen maabaraa kuni dalayduu qaba yoo xiqqaate namni isa jala dalagu nama 50 oli ka ilma namaa kana naasuu takka hin qabne kararraasee tumu ka akka bira dhaabatee billaa waraanu ijoolleen hin beekti warra achi mallaa kafalee bayeetiin hin har'a dhufu zinii gale namni akkanaa kunniin maatii biyyaa qaba warri ilmaan teessan dhabdan namuma akkanaa kanniin irraa gumaa keessan gaafadha seeraanillee heeraanillee Tigree waltaanii Tigreen naasuu takkasiin qabdu yoo ati mallaqan qabaatiin fuudhanii Tigree si gurguratan Tigreen achiin si deemtee si ajjeefti mallaqa sirraa buufatti ani hin beeku wallaahi ijoollee karaa ila ijoollee dhufte Yaman keessa warri bahararraa buutanii gizee dhuftan qabamtanii bakka inni taa'usan naa himaameen harkaa bade arraba irra osoo na jiru eessa bakka Useen maabaraa taa'usan natti maa ijoolleen qabamte jirtu ataqitti ataqii gadi isin qabanii isin fidanii isatti isin gurguratan Useen maabaraa kanatti si bita
arab dicha sifide yaman dicha sifide sani mallaka kenna sibita tachu atin beetu atwan rabaytu jiru rahmatan agore yaman tichi kun nafude karafago nandema biyansi lafa guyyaa meeqa deemu makiinaan sa'aatii lama sadi qofa naan deema jettee yaabbatta inni bahaararraa si fuudha ataqiin fidee Useen Maabaraatti si tarakkaba Useen Maabaraa fuudhee yoo asirraa argate sirraa buufata yoo asirraan argatin fuudhee Tigreen achi jirti waliin dalagatan fuudhee itti si gurgurata diinatti inni ta'uufiiti makiinaan deema jaartii akka kopheetti jijjiirata shamara qabanii achi fidan shamara bareeda agarraan achitti hambisa itti taphatee achi ol erga namni achi jirtan guutuun hin beeytan askara waliigalee dalagata garuu muxawwoota jira muxawwaa jedhamanii warri Yaman keessa poolisa muxawwaa jedhamii haqaaf dhaabbatantu jira yeroo wayii qabanii turan siigalee akkamitti akka bahe ani hin beeku ijoollee baay'ee gadhiisanii turan mana sanii taayisaan ila saharaa keessatti baasanii mana achitti ijaaranii aanfixanii dullaantumanii mallaqa asii biyyatti 100,000 wayi gaafataa turan Suudii Oomaan isin geessina jedhanii ka bakka takka geessuu hin dandeenye achirraa fuudhanii deemsa sa'aatii 3-4 qofa makiinaan oofanii lafa gannaqanii biraa akkasin nyaatamaa ture namni keenya sinii galee bahararraa bu'anii namni karaa kana deemeen beeyne takka jedhi kammaan karaa kana deemee dhufeeyyuu hin shawwadama wallaahi ani waggaa tokkoo fi ji'a 3-4 dura dhufe ijoolleen na waliin dhuftanii yaadattan akkamitti akka isin fide akkamitti akka Useen Maabaraa bira isin dabarse yaadattan nama lamaan qoodee makiinaa dannaa bakka saaltoo makiinaan itti taragaaga'u irratti akkamitti akka isin yaabbachiise hin beeytan lubbuu teessan gaafsan birriin teessan akka isin adaalamte hin beeytan garuu namni kenna wanti waliin kennu isinii gale akkas ijoollee baay'eedha ka nyaatamte achirraa as tari hin dhufan Yaman kana keessa akkuma ta'anittu ta'anii waa daddalagatanii ol dhufan gara gaara kana wanni irraa beekan hin jiru yookaan nama karaa beeku siin deema yookaan dallaala siin deema fiigale wanna irraa beetu hin jiru farda bal'aadha qabanii ol si fidan aga barbaadan sitti qabatan aga fedhan sirraa buufatan namni jara waa godhu hin jiru maatii jaraa namni waa godhu hin jiru maqaan isaan baafatanii ittiin nama tuman maqaa biraa kabiyyaa kabiraa nama meeqa dhume gaara kana keessatti namni meeqa lubbuun nama meeqa bilaash taatee achitti ni gale waadii dawaasir maataa Yamanii gubbatti kutaa wal qoodanii hattu jira hattuun achi jirtu kuni ani fakkeenya dalagataa oolaa yookaan ani haarawaa ta'ee dhufa maaliif namuutu bakka yoo amma biyya keenyallee jira qansiraa bakka irraa eeggatan qansiraa bakka teettee irraa eeggattu jira achitti namni dhufee si fudhata maataa jechuun bakka gaaza makiinaan irraa guuttattuu fi waa suuyni bigaalaa waa irraa nyaatan jirtu bakka akkasiiti achi teettee dalagaa eeggattaa arabni yoo dalagaa si fudhachuu edde achi dhuftee achi si gaafattee dalagaa si fudhattee deemti ijoolleen tuni qansiraa dalagattee kagaltu jira achitti anamma guyyaa qansiraa dalagataa oolee bakka ani waa irraa nyaadhu suuqa sani bakka ani bulu timira keessa bakka sanitti amma kutaa wal qoodanii yoo arsiin baay'atte hindii san Hararge yoo Harargeen baay'atte arsii hin dhiiftu rabbi nagaa abuusu malee kuni waan ulfaataadha baale keessaa ijoolleen namni irraa du'e yoo jiraatan hin jirtanilleedha sanuu ijoollee agaarfaati namni isin qabachuu qabdan nama biraa osoo hin taane Ahmad Kadir sabbar zeenaa dhaqaatii maatii isaa qabaa
seera jala oolcha gumaa keessan baafadha. Gumaa keessan namni isinirraa kafalachuu dandeettan walloo dhayxaniitii miti. Ka ajjeese walloon ta'ullee ka ajjeesisiise isa. Ka ajaja dabarsee akka ajjeesan godhe ka ijoollee tana lolatti oofe Ahmad Kadiir. Culullee maaliin? Ka arsiillee gabbaasaatii ganda isaa kennaa ufurraa calliftaniituma sodaattaniin taa'ina. Muzammil ijoollee shirkaati bakka isaa ta'e hin beeku. Usmeen ijoollee shirkaati baasaa kennaa hin beektan maatii isaa ollaa isaattu jira miidiyaa kanarra. Baasaatii kennaa kalas jara kennuu dadhabdan maatii isaanii kennaa. Kuni agaarfaadha. Agaarfaa keessaa odaa caffooti. Odaa caffoo keessaa namni maatii isaa hin beekne hin jirtan ni beektan. Namni ilma kan kee dhabde gara biraa takka illee hin gorin seeraanillee heeraanillee dhaqii maatii gurbaa kanaa gumaa kee gaafadhu. Gumaan kee gaafsan malee waan takka godhuu hin dandeettu. Hafarsaalleen akka himatutti ani hafarsaa sanii qorataa jira qo'aamee isinii himaa isallee suni haadha waliin akka waan gara baaleetti galeellee himamaa hin beeku. Innaa akkasii kana ela haati teenna tagaafa mucaan kan kee mucaa tokkocha qaba. Tokkocha sanuu erga inni deeme jireenya irraa jijjiirame jette sun jaarsa biyyaa qabadhu seerallee qabadhu yoo ila heeraan deemutti jaarsota qabadhu dhaqi mana Ahmad Kadiir jedhamu odaa caffoo agaafra. Yoo seeraanillee ta'e qaama seeraa furadhu nama dabaladhu agaafra odaa caffoo. Kadiir eenyu akka ta'e hin beeku. Ahmad Kadiir jedhama. Ahmad Kadiir biyya Jarman jiraata. Akkasitti dhaqii gumaa keessan baafadha. Calliftaniitumaan kaleessa tokko du'ee har'allee kabiraatu du'a. Calliftanii teettanii ilaalina. Namni ilmaan keessan ilmaan hiyyeessaa isin ficcisiise tokkoffaan kana. Awurooppaa irraa mallaqa guuree ijoollee dalagaarra jirtu dalagarraa yaasee hafarsoofa dalagarraa yaasee mana itti kireessanii kiraa waggaa tokkoo kafalanii nyaataa dhugaatii isaanii reeshina isaanii buusanii fi ijoollee ficcisiisaa turan tokkoffaan kana. Achi keessatti gahee leencaa qabu. Nam mallaqa qaba ka akkaataa jookarillee jira. Jookari mafaayi warri dalagarraa ijoollee yaasee mana itti kireessee nyaata reeshina isaanii achi buusee fi mishigii qabadhaa dhahaa lolaa jedhaa ture. Warri baalee gurbaa kana hudhaa qabadhaa hafarsoo silaa isaa bakka isaan beeyne adda namaan bahu ka isaa cimilliqiidha kana qabadhaa isin agasii hundaafu kana gad hin dhiisina. Ahmadii kana qabadhaa har'umarraa kaasaatii jaarsa furadhaatii mana isaanii dhaqaa alba'aa jira akkanattuuf keessa fincaa'aa jira. Namni anama fakkeenya badii tokko keessatti yoo hirmaati wanni na rifachiisullee jiru wanni dafee nama arrabaan itti nafiisisullee jiru. Badii kiyya yoo ofitti beeke nama ka arrabsuu danda'u. Yoo badii ofitti hin beekin wannan nama arrabsuuf hin jiru. Hin arrabsu nam. Namni mucaa kana beektan hin jirtani amma agaafraa taatanii odaa caffooti. Xiiqii baaleen beektaa waan takka waan inni si godhu hin jiru. Asirratti ba'aatii dubbadhaa. Dr. Lovi Ahmad Jullee shirkaati maaltu shirkaan godhe? Gurbaan jiqqamee of ajjeesaa jira. Of ajjeesuu of dabarsa malee ela dhaga'i namni nama kana hin beekne hin jiru Dr. Lovi biyya keessallee ta'ee namu ganda qaba ganda isaati namni hin beekne hin jiru amma namni ganda isaa jala hin jira yookaan dubbachuu sodaata malee namni kenna ela akkana harka walirra qaba bineensa ofii irrallee
uffata uffise dhooysuun hin barbaachisu baasa ofirraa kennaa kalaas namni hafe yoomii wal nyaata miskiin hafe yoomii wal ajjeese yoo ofii ufajjeese gubbaan hin baate Gurbaan ila amma akka dhagayetti osoo maatiin isaa yookaan wanne waan taane anduu hedaa biyyoo anduu illee nama akkanaa gaafadha jedhee baxxafate. Gurbaan taruu heda. Gurbaa kana osoo wallahi billahi kuno anduu hedaati kuno Facebook asii galee anduu hedaa nama akkanaa gaafadha gubaa kiyya jedhe. Gurbaan usaqqaluu heda seerri gartee Awurooppaa jechuun akka seera Suudiitii miti rakkisaadha viidiyoo takkattiin gadalii gala. Gurbaan cinqamaa jira gurbaan abdii kana galcha abdiin hin beeka gurbaan agaafraa odaa caffootii kuni maqaanu nyaate akka baaleetti akkasii warri hafe guutuu irratti abdii ababaa darbi abdiin hin beeka. Abboon sodaatinaati yakkamaa baasaa yaaki maal rakkoo qabu? Wallahi maa qabbeeraa keetiin taane gabbaasii kennu maal si godha? Akka inni mallaqa ijoollee Awurooppaa jirturraa ijoollee Ameerikaa jirturraa guuree asitti ergee ijoollee ficcisiisaa ture nuyyuu hin beeyna. Kanaa miti. Osoo ilma abbeeraa kiyyaa ta'ani wallahi inni dhiiga ilmoo miskiinaa akkana balleessee gabbaasee kenna. Wanni inni na godhu hin jiru boru ana ajjeesuun isaanaaf gaafa namni dhiiga barate boru gaafa biyyatti ani galillee anuma dabarsa gaafa waa dhabe. Kanaafuu yeroo nufurraa kennine waggaa 18-19 mootummaa yoo itti murteesse nagaan hirtaa taane jiraachuu nu wayya. Annaa yakkamaa keessan baasa gurbaa ganda isaa himaa agaafraa odaa caffooti. Kottaa ijoolleen odaa caffoo himaa hin sodaatinaati. Maaluma namni keenya kun wayita nama ajjeesuu waan nagoota sodaa. Salaamu alaikum. Kanaaf yakkamtoonni cinqamaa jiran. Hafarsaan amma reefii tana alba'aa jira. Usmeen alba'aa jira. Usmeelleen suuraan qabdu viidiyoo ballittiin viidiyoon qabdu warri gartee usmee beeytan beerri isa janaa jentan suuraa isaa dabalataa fida alba'aa jirti. Hafarsoon keenya silaa afaaniin iyya malee surreen guutuu bishaan. Kanaafuu hunda keessan yoo karga Walaamma jara tana wayita amma jawaara akkasitti dhugaa seetaniimi wallaahi billaahi cinqaa irraa waan qabattu dhabdee nama akka kalee jawaar suuraa san poosti godhe hammaama marraa 18 deebi'ee jira fincaan qabatu dadhabee cinqaa irraa qalbii miti wanni kun irra Muhammad Abdallah jawaar marraa lama deebi'ee poosti godhe wallahi billahi Muhammad Abdallah yoo bidajjeesin wayita birrii 2,000 kafida wallo hojjetiya dura qalaa jedhu ayyee gartee namni afaanuma viitiin gadalii gala wayita gartee waan haasoytan sararaan haasaya waan haasoytan wannoo haasaa isin hin jennu deddanii har'a ufumaa gartee hidhatti wal guuraa hartanii namni hafe ammallee eenyu gurbaa amma geemii taphadhe dhusa maqaan isaa eenyu ka Dubai hin jirtu furrii isa eenyu maqaan isii Soora takkallee Sooraadha taafte tanaaf fixaabaat Takka isi Sooraadha Sooraalee naafeeti gandummaa dhiisaa Sooraalee jawaaritti ergaa baasa ergaa isallee seerri Dubai keessattuu jajjaba waan ta'eef achumatti gadadii gala inni hin bahullee na caqasa ta'isaallee naftu keessaan namuyyuu baay'adhaati itti ergaa isallee Sooraa ka jedhu san itti ergaa gaafa hudduu harree seene seerri Dubai hin beeytanii namuun beekama gaafa suni biyyayyuu galuun barbaachisu bar achumatti irra fudhatamaa sun tasanii baay'ee naman dhibu jawaari waan biraan ga'uudha seeraan wal qabsiisuudha kalas fuudhaniit maanachi geessu dhumate Abdi Rosan. nama na duubaa kana akkami beeyta Ya sirri beekan Ahmadi. Ahmad eenyu jedhama Ahmad Kadir. haga kakayyu nu himta dhiifama waliin Wallahi ani oda nageelleetiin oda cafootiin magaalaa keessatti hin beekan garuu ijoolleellee maatii warraallee sirri beeka akaakayyuu hin beeku maatii warraallee sirri beekan manaanillee eessa akka galan obboleeyyan isaa faallee eenyuun akka ta'e hin beeka. namoonni ganda isaa taatan hin jirtan as jala wanti isin sodaachisullee hin jiru hin sodaatinaa waan takka isin hin godhu yoo isin godhellee amma sirratti akka hin beektaa roobsan kanama hundaa caalaa amma kanama kun badaadha maaliif badaadha beeyte biyya faranjii kana community hawaasaatu jira
Community hawaasaa kanatti ammoo sagalee isaa kana erganii yeroo ammaa kanatti namni kun seeraan barbaadama jennaan community mana namaa mataan beeyti. Namni kun biyyatti waan akkana dalage jennaan seerri biyya faranjii kun baxxaam itti ulfaataadha akka biyya arabaa sanii miti. Lookeeshii ati siistama biyyaa kana keessa jiraatta waan taateef bakka takkatti afaan yakka qaamaan dalaguu miti ka afaaniin dalagde kanaan wanna nama jalaa bahuu hin dandeettu. Wanna kee hundi wanna irra hidhaa jira siistama keessatti. Amma isa kana community'n hawaasaa fakkeenyaaf amma Jawaar community hawaasaatiin quba wal qabaa namni kun qoratamuu qaba jennaaniin guyyaa har'aa bira taruu hin danda'u inni. Akkasitti muddamee kararratti bahee liivii baratee manaa badena fakkaata bar manattuu hin galle. Anamma kana hundaa kaamoo rasuudii kuni namni muka keessa jiraata yoo gaafa biyya gale qaban malee nama dhibaa ka biyya faranjii kun baxxaam hin dhibaadha waa dalaynan nama jalaa bahuu hin dandeettu bakka feete bahuu hin dandeettu. Bakka takkatti. Abo community wahiitu barbaachisu ka Jarman qaxxitaa viidiyoo yookaan ragaa takka bichaa erguu bichaa si barbaachisa ofii dheexee fuutii bana. Maal taate sila? Community nuun barbaachisu ka Jarman. Warra Awurooppaa takkatti community ittiin barbaachisu. Ka biyya faranjii kun haga warra Ameerikaan jirutti itti deemamnaanin jarri guyyaa 2-3 keessatti seera jala oolan. Ka biyya Arabaa kanan nama dhiba malee. Kunniin barnama seera harka jirti jechuudhaati waan takka balleessite bakka takkatti hin baatu qarbiis hin dhiisu uummanni faranjii qarbitti. Ka biyya faranjii akkasi ka biyya asiillee hin danda'amu jedhina nama kennatu harka walirra qaba malee Muzammil fakkeenya magaalaa Jiddaa gara achi jiraata. Imbaasiin achi jiraata achi jira. Imbaasiin waan kana wayi tarkaanfii irra fudhachuu wallaalee bar osoo qabanii lubbuu namaatti harka baheedanii biyyi tunillee seerrisi ulfaataadhaan beekami nama ajjeesan amma inni haraqee faa dhuga kiniinii faa gurgura hashiisha faa gurgura kana dalaga mukaddaraa ta'uu jedhaniin wallaahi naamanii waggaan isatti murteessan akka nama lubbuu namaa balleesseeti biyya kana keessatti ulfaataadha ijoolleen amma jiizaanii fi naajiraanitti qabamanii ijoollee Itoophiyaa jedhanii ajjeesaa jira sun guutuu warra waan kana dalagu. Waan kanaan himatamte taanaan hatta lubbuun teellee naftu hin duutu. Mucaasan nama achi jirutu itti callise. Namni Jidda keessa jiru isaantu itti callise. Ka Riyaadillee warra Riyaaddu itti callise malee qabamuu halkan takka hin bultu. Lookeeshina fuudhaniitumaan osoo itti himanii mootummaa biyya kanaatti lookeeshinaan mucaa gaafa mee isin nama isintu dhiira shurxaa ana tokkon isin godhe koottaa na fuudhaa jedhee daqiiqaa walakkaa ittiin fudhanne gaara keessaa dhaqanii fuudhuuf walakkaa siigalee namatu dhabame malee tanniin illee guursisuun basiidha garuu namni hin jiru ka warri waraqaa qabdullee albaatiidha guutuun isi akkas gaa'ela yoo maatima isaanii qaban jedhe harka duraa duubatti hidhan jedhe isaanii kaa kadhale isaantu adabaan hin guddisini fuudhaniitumaan waajira geessan hidhattoon darban haga gaafa ilmi kee galuutu si turraa waastinaa fudhatee hidhama jedhanii dhumate kalas haa ta'an achi yoo lakki maatiin kiyyaa akka miidhamu hin barbaadu ani galee isaanirraa bakka bu'ee hidhama yoo jedhe harka kennatee galee isaanirraa fuudhee maatiin gabbahee ilmaan ofii guddifachuu dhumate akkanatti malee namni hin sirraa'u dubbadhu yaa wallahi namni dabarsee wal kennuu danda'u qaba harka walirra qabuun hin barbaachisu kadhume lubbuu miskiinaati si galee ruuhiidha ummata akka garaagarummaa hin qabdu si galee kun Jarman jiraate kun ammootu Araba jiraate kun ummata akka garaagarummaa hin qabdu ruuhiidha nama badii balleesse kamiyyuu harka walirra qabuun hin barbaachisu kuni ganda kiyyaa kuni fira kiyyaa wanni jedhamu hin jiru immoo miskiinaati ka garaa kanatti dhufu maayif qoyme asirratti ragaa Mubaarak Baalee jedhee namni yeroo baay'een barreessa Mubaarak Baalee bakka inni lubbuu namaa itti ajjeesa lubbuu namaa itti qalaa jedhe viidiyoo yoo jiraate kara keessaatiin namoota itti kennu nu jira nurratti ergaa miseenjara kiyya namni beeytanii yookaan namoota tokko irratti ergaa Mubaarak Baalee bakka inni nama qalaa jedhu abbaa fedhe haa ta'u walaa si komando walaa nama dhuunfaa haa ta'u viidiyoon gandummaa keessatti hirmaatee nama qalaa jedhu yoo argitan Mubaarak Baalee fida abbaa fedhe haa ta'u abbama fedhe amma kaawwannoo ka Ahmadin jira akka Ahmad kanatti Mubaarak Baalee illee viidiyoo nama qalaa nama tumaa nama fidaa jedhu viidiyoo taargetti yoo qabaattan ka isaallee salphaa ka Mubaarak illee salphaa
Ka Mubaarakillee akkuma Ahmadi daqiiqaa ittiin fudhatu. Shaniin naqata jechuudha. Kanaaf ka Mubaarakillee yoo jiraate warri viidiyoo qabdan dharaa walirra deemuu hin danda'an garuu kijibu Mubaarakiin viidiyoo nagarree yeroo tokko waa'ee Ijoollee Mubaarakiin bakka waan akkanaa keessatti nagarree gamma. Namni argee yoo jiraate baasaa garuu hin nagarree Mubaarakii waan akkanaa kana keessatti. Ennaa viidiyoo sooraallee ergaa. Viidiyoo sooraa ka duraanii hunda ergaa. Sooraadha takka taaftellee amma takka ta Dubaayii tana. Amma geemii qabadheetti olii gad deemtu ta ilma namaa bichisiisaa baate takka sooraadha. Sooraallee viidiyoo isii ka duraanii gaggatee abdeet godhaa gad deebisaa fida. Hundi keessanuu jechuudha. Yakkamtoonni tokko akka namni obboleessoo akka rabbiin kaan jaannata guuree kaan azaaba guurusanitti obboleessoo yakkamtoota jahannamii dhiibaa giddiin. Itti dhiibaa. Haa itti duuddu. Maa wala miskiina ficcisiisuu maali barbaachisa? Annaa akkasii yakkamtoota viidiyoo isaanii hunda isaanii fida akkasii haa argatu kuni du'e kalaas. Eenyu kasurree mataan baafadhe giddalii galee kun kalaas. Namni nama hunda dura miidhamu qaalicha kana. Adireesiin kiyya marti kenname jedha bara abbo adireesiin namaa kennamnaan rakkoon. Kenname maal Roobsaan innuu ta'uu fi dhiibuu kalee boolla keessa bu'ee. Dhageetta adireesii miti kana suuraa takka tibcha kennu barbaachisa ofii fuuti. Tallaaja keessa bule jedhanii ta'uu fi tiifuu tallaaja keessa bulee dagogee buluun dhabu maal isatti? Baroo mana seenee mana gabbahee osoo haasa'uu mana seenee mana gabbahee. Liibiyaa wannoo Liibiyaa deebuu hin danda'u. Eessa deebi'aa gara deemu takka hin qabu gurra qabdee fuuti maal taate sila. Biyya kana dhaga'i Dr. Loobi dhageetta. Wallaahi magaalaa takkarraa kaati magaalaa takka hin dhayin esi hidhan kaardii buus hin deemtu mara kaati tikeetti ati buus hin deemtu mara sirra hidha ummanni. Faranjii jedhe. Sochii ati sochootu guutuun barra horwanni jalaa jala jirtaa bara hordoftii jalaa jala jirtaa. Inni maa booyaa jira sochii kee maal harkaa qabdi. Bakka takka waan barsiirri waan godhu waan beekuun bar booyaa jiraan inni achirra bahee hayi. Saree ajjeeftee hin baatu sheek. Habiibii faranjiin ammootu waanuma dallaala jedhamu waanuma waan akkanaa kana barbaaddi kokkee qabachuudhaaf. Eessaan arganna jetti. Kalaas kuni du'e. Kaisaa bakkan argataa tabiyyaa arabaa tana keessatti deebi'aa jettanii. Kunuma ta'e kaisaa dhumatee jira inni dhumachuu isaa inni ragaa bahee jira kun homaa wanni hin qabu sii galee. Tabiyya arabaa tanallee akkamtu furmaata beeyta. Maatii qofa soquudha. Ijoollee soyidii argannaan hin danda'u. Muka keessa jiran bakka lookeeshin hin jirre jiraata namni bakka adireesii isaa hin beekamne jiraata. Maatii qabnaan ofumaan dha. Wallaahi billaa homa takkan godhan jedha waadii dawaasir taa'e. Jalbaa nama waadii dawaasir taa'e homa takkan godhan jedha akka waan seera Awurooppaa beeku. Oyitee na kala jala taa'e. Kam tokko jedha. Jazbaa tokko jala kana jedha. Waan bakkuma jiru san sa'inna biyya kana jiran. Awwa wallahi seera Awurooppaati lookeeshin illee isin barbaachisu ati. Information wabichaa waan akkanaatu jira jettee waan akkanaa namni kun waan akkanaa godhaa jira jettee information uummata akka bichaa suura isaa arginaan. Information barra miftaa information namaan osoo hin ta'in bar viidiyoo tu ta'a maal ta'a saahiba silaati. Yaa sana wabichaa yeroo isaa barka Wanno sana mara qoodhaa bar ka. Yoo jari tokko qalte lama qalaa. Yoo jari sadii qalte tokko qalaa ka jedhe sadii har'a qoodha. Abo kan ammoo kun bar waan sensitiividha waan itti maal taate sila. Biyya kanallee namatu dhabame malee fakkeenya nama waraqaan qabu malee wallaahi wanni gale sun natti galuuf hin fuusisaa qabu. Garuu warri waraqaa qabu albaatitti rabbi waraqaa kenne biyya kan albaati ka beera malee waan biraa quban qabne rakkoo akkanaa kana dhaabuu kan barbaanne sii galee dhaqaniitumaan kunoo amma jaruma muzammiliif maalii kana waan biraa lubbuu namaa baasen jedhaniin mukaddaraata jiddaan keessa namni raabsu itti gaafatamaan mukaddaraata itti gaafatamaan haraqee itti gaafatamaan kiniina itti gaafatamaan hashiisha isaa kunoo kana jedhanii suuraa isaa qofa fuudhanii itti gaafatamaan leen maal itti dabalan beektaa itti gaafatamaan gahabaa dalagadhaniin beera gurgura. Waliigala suuraa isaa fuudhanii itti kennanii tiktookii isaa kana itti kennan. Wallahi daqiiqaa walakkaa yoo akkam guddate ittiin fudhatu dhaqanii fuudhuuf. Garuu nama tun jirra ka eenyu itti fida. An xiyyaafuu isaa achi fidachuuf ana achiin na dabarsan. Xiyyaafuu nama waraqaa hin qabne. Yaa ki wanno albaati warra qaamaa qabu kana albaati akka asliinuu jedhe wallaahi albaati.
yaa ki sodaatina warri suudii keessa jirta warri muqiim ofiin jetta warri asitti hudduun arri isin baafte sunniin fa jaarsota jiraami kore jira bar magaalarra mala baa keessanii wayita ijoolleen ilmaan akkanatti ilmaan hiyyeessaa dhumtu tetteettanii eenyurraa bakka nuu buutarre eenyurraa itti gaafatamummaa fudhattan isin beeruma naannessaa hunda keessa taana siin baasa taana siin galchaa xiqqoma beera hudduu qabdu nagarre ka'ee bara ka iqaamaa kun dullachillee ka akka deemullee beeruma bakka keessa takka waan biraa faayidaa takka hin qabdan beeruma fi olii gadi hin deema magaalaa keessa ka isin beektan kan huddurraa naftan ilmaan hudduu gabbaasaati dhaqaati shurta kenna maayila nu maraayyuu waliin nu duguisisaa yookaan waan biraatiin siyaasaa mootummaa oofaa jirti biyya kana keessatti jedhaati miskiin illee maal dalagataa miti dhume ta'uu fiitiifuu qabamne gallaa gara biyya. Kullee Yusuf jedha uummanni kullee Yusuf maali kullee Yusuf isin nama osoo keessa jiraatte illee amma suuraan isiin argamne akkam godhan suuraan isiin jiru. Keessa jira maaliif keessa hin jirre isiillee keessa jirti isiidha iyyuu kara dubartiitiin isiidha. Amma kullee Yusuf suuraan eessaa dhufare? Maal suuraan qabani namni suuraan qabu maal jechuu? Kullee Yusuf viidiyoon keessiitii miti harkaa sirra teettuun. Dhaga'i miifa hin jarjarina. Eekoo piliinki waraana qabaara. Nama hundaa nama yakka dalage hundaa ammuma finnan jedhina. Tasgabbaa dura mee komanti ilaalutti jira kullee Yusuf jedhee barreessan namni maali jechuun jira rangaafii gaafatu jira. Wanni adeemsaani. Nama badii dalage nama dhibballee maan taane namu tokkicha seera jala oolchanii jennaaniin namni kuuwwan guutuun ofiin dhufa gizee takkatti wanni takka hin mijjatu. Amma ijoollee garii keessaa wanni baafnee bar keessaa tartiiba qabatee bar namni gariin obsaa keessaa akka tartiiba qabatetti beeku. Yaa ilaa kun beeka ila amma kana finnee nu kanu ilaallatu an akka kiyyatti dirqamni narra jiru dhalataa ganda kiyyaa naannoo kiyyaa kabaalee kan kuni qabamee hudduu harree seennaan kun warri arsii silaa wal dhooysuu wal shaffanuu waan isaaniiti kun kana jala sararree walitti himna ilmaan miskiinaa tadhumtullee isaanuma ka ficcisiisu kana dhiisanii ammallee bar beerri isaanii hoo mana taa'ee an takka waa'ee gandaallee dubbadheen beeku abbaan feete quba hudduu uf darbiiti na caqafadhu mana taa'ee ka ijoollee wal ficcisiisu walitti qajeelchee ruuza haga ufittume achi gabbayee miskiina ka wal arrabsiisu takka dulloota isaanii ta'asitti umriin irraa dhume ta jalli arri'aaye ta gubbaan arri'aaye ta gara dhabde gara deemtu dhabde ilmoo dhaluu dandeenye naasuu takka hin qabdu asii mana madaamii keessa teettee dhayi ajjeesi falaqi jettee namni qajeelchu jara baasaa yoo jettee amma muzammili makana maatuu hixeef amma gurdii yaafattee jala naarrabsiti maalumaaf tuutee nurraa badaa isaanillee badaa yoo jettee sin dhiisan gaarii isaanillee yoo ati guyyaa tokko inni dogongoree karaa deebisuuf waa jettee sin dhiisan walitti likkii walitti himnunneet malee an beekaa callisee ta'a malee wallaa yoo soo dubbadde waa baay'ee dubbadde. Dinii galee wanni isaan beekan yoo ati waa dubbatte kalas garri isaan itti fiigan gara bira baasaatii kennaa ofirraa kunoo nuka kennaa jirru osoo obboleessa kiyya ta'e Ahmadiin kun obboleessa kiyya wannan harka irra qabuuf hin jiru yakkamaadha yakkamaan seeraan gaafatamuu qaba gaafatamuu qaba miskiina tokko du'e miskiina ajjeesisiisa. Namni mallaqaan gargaaree cinaa dhaabbatee miskiin akka dhumu sababa ta'e tokko isa jechuudha. Kanaan eegalla ka hafellee akka baaleetti hin baafne. Ufirraa baafnee abbaan beekee nama ilma isaanii ficcisiise beekee gumaa kafalachuun waan isaa. Kafalachuu dadhabuu waan isaa nu ittiin geenne. Tokko akka baaleetti gargaarsa walitti qabsiisuun namni ijoollee Saudi Arabiyaa mana kireessee fi nyaata raashina buusee fi ijoollee ficcisiisaa ture kana qabadha ijoolleen baalee warri baalee namni ijoolleen ta'e sirraa du'e biyya Saudi keessatti namni harka namaatti du'e yoo jiraate dhaqi mana isaanii abbaa isaanii seeraan ta'e heeraan ta'e qabadhu gaafa kan akkasii itti fufaa
ammallee roobsan ay keessa maaltu Abo qofaa ragaa uummata ragaa laal beekata. akkanatti ragaan akkana sirratti bahaalaal. bada diqaala yaa bada diqaala yaa bada ilmoo saree yoo jarri lama ajjeeftee maa ittiin kennin yoo jarri tokko gurra murtee tokko gurta murtee maa ittiin kennin yaa bada diqaala yaa bada diqaala yaa bada ilmoo saree nadhoo haa dharaawu nadhoodhaati wallahi billahi arsii maqaa nyaatte diqaalticha diqaalaadhaati diqaala gadi yaa diqaala yaa hafartu balaa keetiin ilmi arsii hudduu gudeedame diqaalticha sababa keetiin ilma mukaan hudduu gudeedan taarika keessatti kun ta'amee hin beeku taarika keessatti kun dalagamee hin beeku waan hin jirre nurra dalaysiifte harkaan baasan dhiigaan baasan sigaltee gurbaa waanuman dandeenye cakkaanyi eegan taane eega garaan kee akkasii si cakkanuu hin dandeenye maaluma gootaa ummata kana waliin taggal. Abo akkatti ragaan namarratti baa. Sanii faayidaa qabdu galii kennan kennu gashi duuba akkam goona arsii keessa nama dhabne yaa shamarran teenna ilmaan sikkoo mandoo shamarran arse isin nu faana dhaabbadhaa yoo mara gabaate faannoo mallaqaan binne ijoollee walloo tana gudee nu malee gachiisuu hin qabnu raftariin bulina hundi keessan yoo arabni nuu gudeedde araba muka ittaa ooftu arabni bira dhaabattee hudduu jarra keessa hin jiru walla akkasii. Yaa namni gaafa waa haasa'u gaafa waa godhu eeggachuun dirqama. Ragaan akkatti yoomillee wanni sooshaal miidiyaa irratti laydu beektaa hin badu wanni waraqaan qabee fi sooshaal miidiyaan qabee sii galee akkasumas sii taa'a. Wallahi baasaa namni kamiyyuu ganda kenna maal jettanii harka walirra hin qabinaa baasaa ka ilmoo miskiinaatti taphate ka fayyaalessatti taphate ka ilmoo rakkataa ajjeesisee lubbuu baasiise baasaa dabarsaa kenna uummata kan walirra qabuu hin barbaachisu. Sabboo jedha arganii garam dhiiftan obboleessi kiyya yamanii jira gaafa ollufu kan akka ra'ee eeggata yoo har'a wanni kun karaan sirraa'ee hin jedhin obboleessa kiyya san illee ofirra gaddee biigal hin jedhuun kanuma eeggataa jechuudha yoo har'a iyyinee waan kanan dhaabsisin manatti galuuf deemu ijoolleen gana tareefu baararraa buutu jira sunniin guutuun karaa kana dhufuuteetti. Yoo har'a waan kana asitti hin dhaabsisin wanni kun akkana itti fufa ijoolleen dhumuun dhiiftu rakkoodha. Kanaaf badaa ganda keessanii hin dhooysinaa wanni inni isin godhu hin jiru baasaatii ofirraa kenna. Talas namni irraa du'e dhugumaa isaa haa gaafatu. Kabaalee ijoolleen dhumte sunniin warri isaan maatiin isaanii wanni eega du'e arganii dhugaan hayti miskiinaa ba'aa jirti dhaqanii warra gurbaa kanaa gumaa gaafachuu seeraanillee heeraanillee lakki gumaa hin barbaannu irraa kafalachuu ennanillee obboleeyyan qaba abbaa qaba isaanumarraa kafalachuu aganu dhumate wanni harka walirra qabanii nama fichisiise nama harka dhiigaa of jalatti dhooysine lakki hin balleessine jenne nama irratti nyaannuuf hin jiru wanni nama irratti lolluuf hin jiru harargeen amma kaleessa wal saaxilteeree sababa mucaa tokkotti namshan maafiyaan walgahee ijoollee dalagaa eeggattu guuree tumsiisee mallaqa irraa buusu tumee ka mallaqa irraa fudhatee ajjeesee biyya arabaa kana bar xiqqoo magadaatee tumaan achi geetta sahaaraanuu ufiin bubbee jiraami biyyee fidee itti rara hin dhokatanan hiriigale xiqqoo magadaatee gaggeetta hin dhokata nama meeqa ka biyyee kana jala jiru kaasitti dhume ka du'e isaan beekame tallaaja keessa nama meeqa jiraa kan beekame gaara kana keessa mataa namaa irra tarkaanfataa dhufe waraana suudii ka gaara eegutu fixee fi waraana amma oromoo fiin jettu qawwee caccabtuu qabattee gaara kana dhaabattu santu fixee addaan hin beeku ilmi namaa gaara kana keessatti wallaahi ajaa'isaatti ummata kana godhanatti fakkaata tarkaanfii nu irra tarkaanfannee dhufutu ummata kana wal nyaachise natti fakkaata biyya takka gaara kana namni dhufen beeka ajaan hafuura namaa yoo ittiin dhayin namni sun karaa kanan dhufu gaarri kun guutuun reeffa goggogee kuun lafeen badee ciisa kaan namni argee dhakaa irratti bubuusee anamma harka kiyyaan dhakaa ka irra kaa'ee jira dhakaa irratti guure waan godhu dhabee muu inni hin jiru maal irra keetta bakka bakkuma wayii hin jiraami waa xiqqoo yoo jiraate irra nuuf iftaa dhakaa irraan keetta akkasuma bira tarte namni naasuu kanatti fixatee wal bira dhaabatee akkana wal waraana jechuudha akkanatti waa foon hoolaa wayii hin taane gisee akkasii walirra dhaabatee
mee nama ruuhiin keessa jirtu gisee akkanatti qaama isaa kana diddiran si osoo lilmoon akkana si dirani hagam si dhukkubsachuu qabna hadooduu qabna cal'ifnee badaa keenya qabannee deemuu osoo hin taane baasaatii ofirraa kennaa ganda gandaan martuu ofirraa baasee kennuu qabu. Akkana tufaa yoo yaada qabaattan illee gara dalagaa kaa'eeti. Bara waa taane callisuuf dhaltii bakkisuuf bakti jette Oromoon sii galee. Haga haati ilma ofii hin kenninetti haga obboleeyyan ilma ofii hin kenninetti haga jaarsi biyyaa namni har'a bar viidiyoodhaan bara asirratti bahee ka sagaleen isaa hin jirre ka sagalee miti bar viidiyoon namni asirratti bahee har'a ilma kanneen wal fichisiisaatiin hin jira. Akkamitti biyya wallaalan akkamitti ganda wallaalan akkamitti ammoo gandarratti jaarsi biyyaa yookaan ammoo sheekattu jira namoota baay'eetu jira jala kanarratti. Akkamitti wanni isaa wallaalama haga ammatti haga obboleessi fuudheetiin obboleessi ofii isa fuudheen kenninetti haga haati fuuteen kenninetti haga ganda sanii jaarsi fuudheen kenninetti dubbiin kun ammoo ka'umsa duubaa sanirraa yoo deebi'e malee warra duraa kanneen osoo hin ta'in ka'umsa kana maaltu fide jedhanii ka'umsarraa jammaramuu qaba dubbiin kun. Warroota duraanii illee akkasumatti viidiyoo isaanii as fiddanii warroota ka'umsa kana jammareetiin hin jedhe. Viidiyoo kana akkuma amma deemaatiin hin jiru kanatti amma kun tartiiba qabatee jira. Waan akkasitti wanni godhan hin qabu. Ahmed Culullee tartiiba qabate. Maaliifi innu ta'uu fiitiifuu edda booyaa bule tallaaja keessa bule. Yoo hara rabbiin keessaa baase yoo goggoguu baate bareeda. Innu kalee ala bule sii galee. Kanaafiyyuu ammoo biyya seerri keessa jirtu keessa jira. Amma har'a fuudhamuu danda'a. Wanni martuu irra gaamee jira kaisaa. Warroonni afaanillee warroonni Suudii ijoolleen tunniin karaa qixxee teettee buna dhugaa ta'uufiitii fi yuunumayyuu haraqee dhugaa kaamerarraa gortee viidiyoo ilma nama walitti naqaarte jecha. Kanniin ammoo yoo ummata kanniin bakka inni galullee hin beekan kaameraan duubarraan bar kaaffeedhaan inni jala jiru bar hin mul'isiisaa jira. Bakki inni jiru sanitti. Namooliin oolaatiin hin jira. Namoota kanniin warri achi jiru san namoota kanniin kennuu yoo kan hin dandeenye taate obboleessa keetu si jalatti dhumaatiin hin jira. Obboleessa keetti tara inni har'aa kun jecha. Osoo akkasitti irratti namni achi jirullee irratti yaadee wantoota kanneen ijoollee tanniin kennee jechuu barbaadeetii galatooma. Wait, flavor ingalchi. Dr. Lovi. Isi Dr. Lovi makana inni nama tani sila mali sila. Abbo Dr. Lovi wallahi billahi yo huddu berati nama tamale takka di gana mar randa banne ba analle jammartani la ilaha illa ani dhaggeeffadha ani je Dr. Lovi kana itti fixaa baale ka jedhan ani ka olii gadi hin deeman arga. La ana kana namatti hawaasan keessa jira. Wallahi billahi takka miskiina nama rabbi kadhate tumsiisaa deembe. Takka ani takka mana banadhee miskiina tumsiisee hin beeku. Mana miskiina tituman dhaqee hin beeku. Ani nama nagaa lallabaa ture. Garuu osoo godhe jedhan sodaan qabu. Bakka maaliif waan samirraa buute maaliin dachii maaliin dadhabdu jedhan. Annaa ani osoo hudduu beeraatiin na hamatanii. Yaa beera viidiyoo galabbatu garana garasii osoo beera arrabsanaan jedhanii yaa awwalatti ana kennita. Malee ani ta miskiina keessan jiru narraa godha abbo. Bagai Dr. Lovi sille gaafa ka beera arrabsu dhufe si kennina. Gaafa san hin mormadhu yaa. Amma kaani beera arsii qabaa fida qalaa jedhe tokko waa jawaarii ergitanii fiide. Maali mataa gogaa irraa haadhatte. Wallahi san faa jawaaritti ergitan malee na akkasii rabbi khairii haa godhu. Wallahi akkamtootuma kana hojirra oolchaa ka kennaa rakkoon qabu nullee yoo badii qabaannee nu kennita wallahi qophiidha waa takka. Ragaa viidiyoo jiraatee waatuma jettan qophiidha garuu an akka beekutti takka mana waa itti tumanillee hin dhaqu mana kiyyatti illee takka miskiina tumsiisee hin beeku kanuma. Akkasi. Wallahi zaalima lubbuu miskiinaatiin taphattuma rabbi sii haa qabu. Rabbiin irraa fagoo hin jiru zaalima hin qaba jarana zaalima rabbiin wamaa huwa mina zaalimiina biba'iid mujrimtoota gartee irraa fagoo hin jiru kokkee qaba jedhe rabbiin qabe kunoo rabbiin qabaa isa tanuma tabiraatii miti
Sinigale kanaaf ammallee ka hafillee rabbi haa qabu. Rabbiin gartee haqa miskiina haa baasu. Mucaa dheengadda du'ee dhageettan. Matoora waan qabu walitti guuree kushiinaa keessa gala jedhe abbaan viidiyoo san dhageettanii waan garaa nama nyaata. Kushiinaa keessa gala jedhe mana hin qabnu. Mucaa kiyyaa garana olii gadi batee matoora bitee fi ufiin jijjiiri jedhe matoora san gurguratee karaa baharaa deemee narraa ajjeesan jedhe abbaa. Ijoollee walloo ajjeese. Mucaa adaabbaa. Wallaahi namni viidiyoo san arge jiruu jibba. Kunoo manaan keessa galu laalaa jedhe. Jiruu narraa jijjiira jedhee deeme karatti na harkaa fedhe ilmi kiyya. Matoora takkatti hambitee fi ufiin haa jijjiiree qalbiin na jalaan caphini hiriyyaa keetitti qixxaayi jedhee waan gartee ijoolleen tiyyaa fi jaartiin tiyya nyaattu fuudhee matoora hambitee fi matoora san gurguratee matoorillee baasuu dhabnaan abbaa kiyya haadha tiyya jiruu tanatti isin ilaalu ka'ee biyya arabaa san deemee jiruu tana isinirraa jijjiiradhee matoora san gurguratee deemee ijoollee walloo karatti nyaatte. Ijoollee walloo karatti nyaatte jechuudha. Hammeenyi kanaa olii maaltu jira jaran? Hammeenyi kanaa olii maaltu jira jaran? Yaa ajuujii fi maajuujii yoo taate malee kana booda mujrimummaan kanaa olii wani dhufu jira. Yoo yaa ajuujii fi maajuujiin sun gabbaatee akka har'a uummanni kun wal godhu goote malee. Jawaar maal jedhe? Hammeenya Tigreellee agarre jedhe. Minilikiinillee agarre jedhe. Hammeenyi hanga kana nagaddisiisan jiru jedhe Jawaar. Hammeenyi hanga kana nagaddisiisan jiru jedhe bara ilma namaa irra dhaabatanii osoo dhiini keessaa corru jedhu kana bootiin irra dhaabatee qalee bara walloo biyyeen na haa nyaattu. Kanaaf wanni kun hundatti haacituu yoo barbaaddan gadi guuraa kenna. Anamaan taane gadi baasaa kenna. Nagaya taraa. Ana mataa kiyya maan taane yakka yoo qabaadhe yakkamaa uf jalatti qabattanii hin dhiisinaa namni rakkoo qabu sa'aatii kanatti ijoolleen harargee gabbaastee kennaati. Namni rakkoo qabu warra kenna ka waa beekamaati. Isin yakkamaa hin jaalattan. Nama ajjeesu hin jaalattan. Beera nama arrafitu hin jaalattan. Isin nama qulqulluu hin jaalattan. Ana dima isinitti hima. Isin nama gaarii hin jaalattan. Namni isin geemii tapsiiftan. Namni isin gartee sappoortii gootan nama ajjeesu. Nama dhiiga miskiinaatiin taphatu. Namni isin yeroo baay'ee amma mee lolli walloo kun hagana ka'ee miti. Bulii jaha booda warri nama ajjeese kun guutuun yoo geemii qabatee waraanni shuraa guutuun achirratti dhumin anumaan beeku. Jaalattanii jibbitanii. Guyyaa sadi booda na eegi. Warri ara nama ajjeese kun guutuun geemii taphata. Guyyaa shan booda eenyu taphisiisa beektaa? Warra kenna warra waa beekamaa waraana shuraa. Harmallaa abbaan gartee kaazaraan osoo tumu osoo aanan irraa cophu diqaaraan dhaltee gartee haadharra darbitee osoo aanan irraa cophu abbaan kaazaraan tumee booleen baasetu asitti miskiina nama ajjeesisiisu siigalee geemii taphsiifti. Goota koo jettiin ani goota keessani jedhaa nama tume harmallittiin jechuudha siigalee mucaan isii biyyaa mataa bara godhatu surree asitti eenyu jookarii fi sooraa fi jinnii fi jaankaa geemii taphsiifti. Warra dhiiga namaa dhugu jechuudha. Kanaaf bulii torbaan takka booda na eega warri geemii qabate kuni harmallaan keenya ka waa beekamaa wasayni waa beekamaa guyyaa lama booda porofaayilii irra daraaddaratee dhufa. Warra dhiiga namaa dhuge dubbii tana naa qabadha. Harmallaan keenya ka waa beekamaa ajaawaan. Yoo akkana jedhu dubartiin teenya taarsii kabajamtuun dhiifama. Ani karaa bidarbe dheengadda amma gaafa gartee namni nurraa dhume namni ganda gumaa dhaqee siigalee maarree maayiking baga ajjeeftan namni jedhaa ture harmallaateen na tawaabee gamaati. Akkasii rabbi keenya haa godhu yakkamaa geemii taphsiisuu dhiisaa yakkamaa sappoortii godhuu dhiisaa yakkamaa faaruun hin barbaachisu. Oromoo ajjeesee faarsan an takkaan dhagenne Amaara ajjeesee faarsan malee waa leenjisoo fi waaqoo guutuun taane isinii galee warra kursii taa'ee asiira dhugaa geeraru osoo ajjeesuu irra rakkoon qabu asiira dhugaa geeraru gadi baasa mana hidhaa taa'ee fooloorsii dhiiga walitti hin qabatan fooloorsii tana haa nyaatu mana hidhaa taa'ee fooloorsii gartee har'a wali qabate tana haa nyaatu harka warri waa beekamaa Khadijaan Arsii Rahmateen Arsii siigalee Maakidaan Arsii Maroon Arsii yakkamaa sappoortii godhuu dhiisi. Porofaayilii yakkamaa baatteen deemin yoo obboleessa qabaatte siigalee dhiini gartee mucaa adaabbaa kadheen gadda akkasitti irra dhaabatanii qalansuun si haa qabu. Kanuma isiniin jedha yakkamaa sappoortiin godhina. Wanni isin sappoortii kun yakkamaan geemii taphsiisuun ciisee nyaata. Achi ay deebi'ee nama ajjeesa. Isintu sappoortii godha. Isintu nama ajjeesisaara.
Gadi bayeen dalagatu yakkamaan ishee akkam godhan geemii tapsiiftan. Amma sooraan nama ajjeesaa baasin kun amma geemii qabattee deemaa jirtu. Tanama nama qarsiisaa baate. Kanaaf haga nadheen arsii jirtu harmallaan arsii jirtu nami nama ajjeesuun dhiisu isi birrii ergaaf isi sappoortii godha xumureen. Doktor Doof yaanni guutuu nu yaada fudhatamaadha. Wallaahi billaahi barana nama hiyyeessallee nama miskiinallee ilma hiyyeessallee nama akka dhala